Gaaddiseen abdii minyootu mana kana fide jennaan uffata adii bitattee akka deebitu jette. Anillee uffata adii qopheeffadhee bitee jettee mucattii yuutubara guddarraa ulfooftee akka ceetiin hin baafne ukkaamsee taa'ee waliin ilaalee jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hojjettoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Munaatuuf anis nagaa jira. Isin akkam jirtu isin jecha. Warroota gammachitti like gootanii subscribe gootanii commentii nama arrabsuu nama jechuu beektan hedduu takka isin jaalladha isin hunduma walitti isin qabee isin jechuu barbaada. Kanatti ansuudhaan haasaa keenyatti tarra. Isinin jechuun barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuuf haalli amma keessa jirru haalli yeroo nama tokkoffaa wanneen isin jechuu barbaadu dhugumaatti obboleen kiyya yeroo namni waa isin gorsu tuffattee biran taree yeroo namni waa isin barsiisu barumsa isaa biran darbe barumsa dhuunfaa keetii ta'e haasaa namni haasa'u ta'e biran darbe maaliif hojjete si fayyada waan ta'eef isin galee si fayyada. Kanaaf waa'ee gaaddisee fi minyoota irrattis waliin dubbanna akkasuma mucaa yuutubara guddarraa ulfooftee iciitii isii ukkaamsee wajjin jiraatee sii fuudha jedhee wajjin jiraatee mucaan ulfanarraa baasee an ulfa sirraa baasuu hin danda'u jedhan jechuudha. Maaliif nisbee namaa baasuun yaani akka waan ajjeeseetti itti ilaalama. Tarii mucaa kanaan waan isii bichaan ta'ine inshallah addaan baafadhee viidiyoo itti aanutti isin hojjedha. Isii muslima moo kiristaana akka taates ani garuu yeroo ilaalutti kiristaana natti fakkaatti viidiyoo isii malee isinillee hin beeku. Namni kun jechuudha yuutubara guddaadha. Nama beekamtii guddaa qabu. Nama namoota hedduu biratti beekamtii qabu. Nama Oromoo biratti beekamtii guddaa qabu. Jettee dubbattee jirti jechuudha intalli kun. Eenyu laata? Itoophiyaa keessa kan jiraatu. Oromiyaa keessa kan jiraatu. Yuutubarri guddaan intala kanatti ulfeessee isii biyya alaatti irraa galte mallaqa isii irraa nyaatee irraa fixee gaafa ilmoon garatti isii badde haftee ansin barbaadu. Isin hundi shamarran keenya otoo maallaqa harkaa qabdu maal goota dhiira biraa? Dhiirri si barbaadu maatii kee bira deemee sirnaan si kadhata. Dhiirri si barbaanne gaaf xayyaa boolee dhuftu anatu si fuudha siin jedha. Gaaf boolee dhuftu ati kaa malkii bareeda qabdaa caammaa akkasii uffanni akkasii bakka istaayiliin keetuu nama gaha waan biraa dhiisi. Uffannumaan uffattuu nama gaha gaaf boolee gadi buutu. Garuu gaaf jaalala mallaqaati beeka kun gaaf kun hundi dhume sin barbaadu jedha. Isheen kun amma ulfoofte mucaa kan akka viidiyoo asirratti argitan kanatti ulfooftee erga ulfooftee ofirraa baasuudhaaf erga deemtee ulfi ji'a dabarfatee jira. Ji'a 5 erga dabarfatee ulfi hin danda'amu naan jedhanii jettee jirti. Isin shamarran keenya maaluma gootan dhiira bira galtan? Jiruu keetii jiraadhu. Jiruu mataa keetii jiraadhu. Bakka maaliif firii taatee ofirraa jiraatte? Dhala meeqa kamtu jira biyya keessatti tokko immootu dhiira si barbaadoo ta'e atotoo kabajaan maatii kee bira galte abbaa feetetti jettee heerumte. Dhugaa rabbii dubbachuuf kanaaf wanneen isin jechuu barbaadu. Shamarran keenya yeroo boolee geette habiibi kiyyaa habiibti tiyyaan hin jiru. Qaxxee gara maatii keetiitti gale maatii kee qabda. Tokkoffaa kabaja abbaa keetii haadha. Mucaan kun nama maal jettee dhugaa rabbii dubbachuuf viidiyoo isii sagalee nan cufe malee dhugaa dubbachuuf maatiin kiyyaa isaa jecha dhabee jette. Maatii kiyya isaaf jecha dhabee maatii kiyya erga isaa jecha dhabee isallee dhabee jira. Kanaaf obboleen kiyyaa waan akkasiisanii jechuudha. Mucaan kun dhugatti hedduu takkatti gara nama nyaatti. Gaafa namni tokko maatii isii dhabdee qabeenya isiillee ka warra biraa qabdu dhabdee isa filattee isatti dabalamtutti gaaf ilmoon garaatti isii uumametti ka'eetiniin ishee kana fuudhe ishee kana dhiisee biraa deemuudha biyya ormaa deemuudha jedha. Jaajjarana nuti gaafa nama jaalanna jennu akka waan dhiirri sun malee hin jirreettuuf laalla. Dhuguma dubbii dubbachuuf isa malee lafa kanarra akka waan hin jirre galgalli isa ganamni isa miidhaala galgalli isa ganamni isa bakka isumatu jira jechuudha lafa kanarra dhiirri biraan jiru. Sitti balbalaa si jaaladhe siin jedhaa si asoosisa qilleensi naqaa gaafsitti haasa'u qilleensi naqa beeke. Maaliif hanga si harkaan gaatee qabeenya keessan harkatti deeffatutti namni kun immoo nama miidiyaa qabu beekaa. Mucaan kun akka jettetti nama miidiyaa qabu nama Oromoon guututti beektu jette.
nama odoo ani gadi bahee isa akkana na godhe jedheeni isa kabajurraa isa akkana na godhe odoo jedheeni isa kabajurraa Oromoon na dhaga'u dhugaadhaan jedhuuni maaliif namni kun beekamtii nama biratti qaba waan ta'eef qilee haalitu abbaa fedhe biratti beekamtii haa qabaatu garuu immoo ahamshii inni guddaa maani dhugaa jirtu yoo isin qabaatte gurbaasan irraa dhugaa jirtu yoo abbaa fedhe haa ta'u abbaa fedhe dhuguma rabbi dubbachuuf abbaa fedhe yoo ta'e beekamtii fedhe qabaate beekamtii inni otoo erga nama beekamtii qabe ta'e maal godhu waan akkasii raawwata. Okay. Ni salphamate jechuudha. Ka beekamtii hin qabne waan hin banne raawwata ka beekamtii hin qabne yaani kalaasatti gaafa duratti dabalamtu namni kun erga beekamtii qabaate miidiyaa irratti si baasa tokkoffaa of bira si kaa'aa tokkoffaa si wajjin yuutuubii dalagaa lamaffaa of bira si kaa'aa ummanni si haa beeku niitii isaati. Ati fakkeenyaaf iddoo tokko gaafa deemtan sargii tokko gaafa hin deemtan garagara deemtan inni tabiraatti ilkaan addeessaa ati kabiraatti ilkaan addeessita garuu ati immoo hin dandeettu maaliif mirga akkasii hin qabdu waan isa jaalattuuf jechuudha. Kan hunda ukkaamsitee irra teettee viidiyoo isaatu yookiin immoo harka haquu danda'a. Beekamu viidiyoo isiitu isaatu viidiyoo muraasa harka qabaachuu dandeetti. Garuu immoo dirqama nama kana gabbaasuu qabdi. Uummanni haa beeku. Namoonni beekamtii qaban ijoollee keenya irratti maaliif rakkoo ga'anii namoonni beekamtii qaban maaliif itti ulfeessee biraa deemu silaa beekamtii qaba. Inni beekamtii namaati malee rabbiin biratti inni maaliif hin jechuu hidha buru. Har'a ilmoon kun garaa isii jirti. Ani ilmoon kun ani mucaa sanbichaa waan isii taate bichaa naa galuu fidde malee inshaallah beeku radda irragaa hin taatu jechuudha. Ilmoo gara isaan argatan kanatti ilmoo haraamati hin taatu. Garuu abbaa fedhe yoo ta'e gara shari'aa akka amantaa biraatittis argachuun hin taatu. Gara odoo namni sun samaanaa waliin godhatan jechuudha. Kiristaanas taatu, Peentees taatu waan ibsi bichaan beekne wallaahi. Kanaaf waan isiniin jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kiyyaa obboleen kee shamarranii please dhiirota akkanaa kottuuf fedhu dhiyeessi. Dhiira jaalalaan itti dhiyaatin asan dhiira akkanaa jechuudha. Dhiira beekamtii gurguddaa qabu kana jaalalaan itti dhiyaatin hiriyyummaan itti dhiyaadhu. Hiriyaa godhadhu jechuun qilleensa rantaach walii godha. Sannan ganaa wal gaafataa wal bira kutaa. Si barbaade taanaan maatii kee bira dhaqa. Intala amma mucaa kenna mucattii Arsii fi mucaa Jimma. Bakka wal jaalatanii maatii bira wal geessan. Hin jiru jiqichi bakka namni si jaalata taanaan qaxxitaa maatii bira deemu. Si jibba taanaan mallaquma keessirraa nyaate. Assalaama habiibti siin jedha boodammoo. Siin barbaadu. Maaliif beeksani? Inni isa xamaddee qabdu. Isa yeroo ittiin kennine. Isii fuula ittiin kennine. Akkasii san barbaada. Dhiiruma seeruma dhiirati. Dhuguma kaa dubartiillee dubartii akkasiiti. Dhiirillee immoo dubartii jaalatu akka duuka kuftee kaatee beekina bira galin jechuun. Boruutii yataati jedha maatii isii sirna barbaada. Yoo isa bira galteellee fakkeenyaaf yoo isa bira galteellee maatii kee dirqama beekuu qaba. Maatii kee dhiirri si jaalatu tokko siin ariifata maatii keessan arguu sababa si jaalatuuf sababa si haadha manaa godhachuu barbaadu. Akkasii jibbe mootu jechuudha akkuma amma mucatti kana godhe jechuudha. Mee mucaan kun jireenyi isii maal ta'a? Gara fuulduraatti jireenyi isii maal ta'a? Ilma garaa isii jira dayinsaaf jaafur qofa qabdi. Kana waan qabdu baay'ee ulfaata. Wallahi baay'ee ulfaata jechuudha. Eenyu akka ta'e hin beekne. Garuu na qoqqotaa jirti. Na qoqqotaa jirti eenyuma akka namnumti miidiyaa guddaa yuutuubara guddaa tiktooka guddaa eenyuma namni sun dirqama gadi ba'uu qaba. Dhokatee akkatee taa'ee taanaan immoo waliin dubbiin hin jirtu. Isaa dhumatti. An soqaan jira garuu hanga maaliif soqaan jira bara eenyu akka inni ta'e beekuun qaba dirqama beekuu qaba eenyu akka inni ta'e. Maaliif namni sun mucaa kanarratti maaliif waan kana raawwateedha? Maaliif isirratti raawwata? Burka birallee duuba kan namni beekamtii guddaa qabu kan namni miidiyaa qabu kuni waan kana raawwate kasan hin kenne hoo. Akkam jettu isin kan miidiyaa irratti hin beekamne kan lafatti hojjetu aalama jechuudha wanti akkamti nuti ofii kennaaf godha malee dhiironni nun goone
jaalachuun gaafii jaalalaa si gaafachuun dirqama. Okey fedhee si jaalannaa si gaafate. Gaaf si jaalatu na bira kootu na bira walii irra noo sin jedhe. Bye bye. Masalama jedhe bakka. Maa dhiirisa malee hin jiru ka sirnaan si fuudhu guutee jira. Senegalee kanaaf akkasitti beekaa malee akka biraatitti deemtanii mallaqa keessan kasaartanii maatii keessan dhabdanii lubbuu keessan dhabdan jechuudha. Lubbuu keetillee ni dhabdaata. Amma bakka namichaan kun lubbuu isii dhabuu deemti. Garuu lubbuulleen itti mooftee jirti. Itoophiyaa lubbuu isillee hin baaftu. Isa akkas godhisan immoo gara cabxeen haatu gara miidiyaatti dirqama fiduu qabdi. Teessa abbaa isaa dhagaa ergu takkaan naku. Nuhu beekuu qabna nuufu barumsaa. Anu mataa kiyyaan beekuu qaba. Akkasuma hordoftoonni kiyyaallee beekuu qaba. Eenyu namni mucattii kan akkana godhe. Mucaa kan asirratti viidiyoo waan argitani. Mucaan kun immoo eenyu akka taate abbaan manaa ishee namichi ishee akkana godhe sun eenyu akka ta'e dirqama beekuu qabna. Isinis akkuma ani baruu barbaadu akkuma ani arguu barbaada. Maaliif anaafillee boruu namni sun edaa akkanaati jedhee barachuu danda'a. Immootu isa jala jiru hedduutu jira jechuudha. Dirqama beekuun dirqama keenya. Waa hundumartuu beekuun nama yakka dalagee tokko beekuun dirqama keenya. Keessatti ijoollee shamarranii mallaqa irraa nyaatee itti ulfeesse isa baay'ee dirqama bahuu qaba namni kun jechuudha. Hanga oomitii dhiirri nu nyaata mallaqa nu nyaata nuti taphataa achi hin ka'aa nu gatii deemaa daa'ima isaa dhukkoo nutu rakkataa. Inni immoo booda tabira hojii bultee jaalata zanaafataa jedhee. Maara nurraa ta'a kun jiruyyuu miti. Jiru fokkattuudha jiruna yeroo ammaa kun tuun waggaa tokko fooy nyaachifte mallaqa nara bar hiriyyummaan gaafa namaa taate hin jaalatamta. Wallaahi nama tokko gaafa taatuuf ati hiriyaadhaan hiriyaa wal godhannaa jechuun hiriyaa obbolummaa akkatti wal qabachuun wallaahi ani dhiira si jaaladha jechuudha dhiira obbolummaa natti dhuftee jettu wallaahi hin jaaladha. Akkasumas jedha inshallah viidiyoo soqee hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti hojjettoota kabajamtoota keenya viidiyoo keenya like godhaa share godhaa subscribe godhaa hamma dhumaatiitti nu daawwadhaa.